geggeeffame yeroo geeffame kana jira siniyaa anti tofii kootii barbaadu ka xabbase jechuu kunooti wantoota kana asi waan feetan xabbasuu dandeessanii ijoolleen biyya arabaa jirtanii biyya kamuu jiraadha nyaanni kun nyaata arabaa buryaanii jedhama shunkurtiin kiyya xiqqoo magaalatee jennaani shunkurtii adii tum isa jedhamu irratti jedhe qullubbii jechuudha shunkurtii baay'ee hin bilcheessinu foolii isaatiitu nu jalaa badaa shunkurtii akkuma isiniin jedhe baay'ee hin bilcheessinu amma timaatimii itti dabalee laalaa akkanatti timaatimii illee baay'ee hin bilcheessinu madluuba kana namni hedduun hin beeku buryaanii jedhee tureeyyuu buryaanii miti madluuba xumurarra isin daawwachi lukkuu kiyya itti godhee jira kunoo kana fakkaata bilbila namni waan hin qabinii fi bilbilaan waraabaa jira dirqama ogeessa kaameraa na barbaachisa qimamii itti godhee walitti deebina qimamii kiyya hunda itti godhee isin qimamii barbaadan itti godhadha namni hundi waan tokko wal fakkaataa waan wanni hin gooneef jechuu wal fakkaataa qimamii waan hin fayyadamneef qimamii jaalattan itti godhuu dandeessu kunoo qimamii hunda itti godhadhee kana fakkaata nyaanni kun baay'ee mi'ooftuudha ijoolleen dalagadha nyaadha garuu an nama hedduu dalagaa jira nyaata nama tokkootii miti kun nyaata nama hedduuti akkasitti cuftanii dhiiftanii yeroodhaaf jechuudha inni bilchaatutti jechuudha bismillah bakka lukkuun teenyaa fi wantoonni hojjanne amma bilchaatee jira kuduraa fi ruuza akkamitti akka itti gootan isin agarsiisu yaa namni baay'een hin beektanii ijoolleen tokko tokko irraa baradha ijoolleen kushiinaa hin seenne jechuudha anti tofii kootii barbaadu ka xabbase jechuu kunooti wantoota kana asi waan feetan xabbasuu dandeessanii gosa jaallattan dinnicha qaaraa filfil baardi isa jedhamu sana kaarotii dibinjaan isa jedhamu zahara waan maqaa kiyya fakkaataallee kunoo xabbase jira zahara shunkurtii akkana kunoo amma gubbaan godhee xuura isaarra walitti deebina ammas kunoo
kuno nyaanni kiyya geeffame yeroo geeffame kana jira. Siniyaa guddaa tokko irra baasee baay'ee hin mul'atu bal'aadha siniyaan akkana jira laala. Distii kana fakkaatti gubeera distii jalaan ibiddarra tursiisee yartuun jedhina. Kana fakkaataa kunoo akkana goolamne shunkurtii yeroo sana qulaallee gubbaan godhe sunis kunoo deebisee irraa fudhadhee yeroo nyaata baasu gubbatti irraa fuudhee gubbaadhaan godhee jira kunoo laalaa cinatti bakka hunda osoo waliin hin geenye lukkuun kuduraa fi wantoonni xabbafame sun kuduraalee hundas keessa jira lukkuunis. Dhugaa yoo isin gammachiise ijoollee nyaata barachuu barbaaddan yeroo kushiinaa galu yeroo hundaa isin barsiisa. Isin hojjedhee isin mul'isa yeroo kushiinaa galu hunda ijoolleen keekii barachuu barbaaddan yeroo keekii dalagu. Yoo kun koomentii jalatti koomentii keessa ilaalarra deebi'ee isin barsiisa ijoolleen dhiiraa ijoollee ofii dalagettanii akkana goolamne nyaata keenya. Yoo isinitti tolee natti tolee nu barsiisi jedhaa viidiyoo lammaffaa arguu fi koomentiin keessa murteessaadha. Waan daawwattaniif galatoomaa isin jaaladha nyaannee walitti deebina.